Tole duraan dursee baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadiin kan bara 2012 nagaan isin ga'ee jechuu barbaanna. Galatooma. Mee warri Gujii ayyaana kana kabajuuf akkamiin qophooftanii dhuftanii maal qabattanii dhuftanii wanni nu argaa jirru meeshaan aadaa mimmiidhagaa nyaati aadaa mimmiidhagaa mee maal qophooftanii dhuftanii akkamittiin qopheessitanii kana hundumaa mee nu ibsaame tokko tokko. Warri aadaa keenyaa gara Gujii keenyaa kan gammada guddaa qabannee dhunneerra Waaqayyo asiin nu ga'ee galma Oromoo guddaa kanaa waliin nu agarsiisuu kennaa fi baay'ee gammada. Kaani agarsiisa nyaata aadaa qabannee dhunneerra nyaati aadaa itittuun jira wanni hedduun kun fuula keetti duran jira waa akkana qabannee dhunnee galma guddicha qara sodaataa turraarra keessatti illee wal arguu kennaa fi keessaan nyaanneen bashannannaa hin gammadaadha. Maali Gujiin waan addaa nyaati aadaa wanti addaa ittiin beekamtu maal fa'aa jira maalirraa immoo qophaa'amee kana nu ibsa wanni addaa ittiin beekamtu Gujiin. Wanni Gujii ittiin beekamu jalqabi aadaa Gujii kennaa buna. Aadaa Gujii buna qalee jedhamee as keessatti argama isaani waan mara keessummaa yoo dhutte bunarra bunni dhadhaan qalamee shayii itti naqanii isaan lafa keeyani. Mana kiyya yoo dhutte jalqaba aadaa Gujii nyaata aadaa isa siifuudha. Isarratti kunooti injira itittuu siifuudha hin untaa dhadhaa waliin jira dhamisaa ba'ee gogeera hin tola kuno itittuu jedhama. Meeshaan itittuu baatu kun maal jedhama? Gareeroo jedhani amma jallisaa buqqii gubbaan kun goga. Jallisaa buqqii gareeroo jedhanti amma isii. Kun amma qecuu qekumi kuni kana kun qecuu jedhani amma qecuu. Buqqee qecuu kanaa fedhanii innillee buqquma ta'ee ka'ee qecuu ka fuudhaa heerumaa gaafa heerumaa jiru kanaa heerumta jechuudha. Kanneen biraa kuno jira laaqaa jedhanii laaqaan kun badalaarraa dhadhaa walii hojjetama badalaa bullaa badalaa daakanii eelee xoxxoo akaanii daakanii isa diqqoo keessa buusanii dhadhaa duwwaa jedhama yoo hin nyaatama gisee inni nyaatamu ganama saatii ganamaa yoo lafaa ka'anu jalqaba isa fuudhanii yookiin bixee warqii jedhanti isii tana faa buusanii waliin namaa kennan keessummaa dhaadhuma qophaa'eeti. Keessummaa kabajaa fi wanta addaa wanti qophaa'u nyaata addaa maal fa'aa beekama? Keessummaa kabajaati irra darrinee wanni qophaa'uun jira achi keessa isoota isaa amma dhaggaattaa miti kunoo foo akaameen jira gara keenyaatti qamastee ilaaluu dandeettaa. Kuno isa kana foo akaanii gossanii dhadhaatti naqani keessummaan kabajaa gaafasii mana namaa dhotte isa fuudhanii kennaniif odoo nyaattee isa laalte ati amma waan biraa nyaatuun feetu nafti fakkaata. Nyaadhu corqii ilaali yoo corqite tola corqi haa goguuti corqadhu alalfattee yoo laalte hin bareeda. Nyaata aadaati wan. Aye kan biraa? Kan biraa kuno. Jirtu nagaa keessanii naguma galata waaqa akkam jirtuun nagaadha mee waan biraa wannas nutti agarsiista yoo jiraate kan isheen nu ibsiteen irratti nyaata aadaa wanni Gujii keessatti beekamaa nyaata addaa ta'e kanneen biraas hin qabattanii dhuftan yoo jiraate. Nyaati addaa gara keenyatti amma isiin tuni warqee jechuun qooccoo jedhama. Akkamitti hojjetamti kun? Bixeen kun akkas harkaan dhadhaanee bixee godhanii hojjetan jechuudha. Ishii kana ibiddaan qaban fooniin nyaatanii aananii uunatanii yeroo kana nyaatama jechuudha. As immoo badalaa jira. Badalaa jechuun boqqolloo. Badallaan kun boqqolloon kun daakkamee kun amma gafummaa jedhama. Amma kana bakka biraatti ammanii maraa jedhanii maroo jedhanii illee bakka waaman bakka biraatti nan beeka. Amma simbiratti immoo maqaan isaa maal jedhama? Gara keenyatti immoo gafummaa jedhama. Maalirraa akkamitti qophaa'e? Badallaan shawween akkas muramee billaan shaafamee achiin hin daakama. Giddaaf shunkurtii wayii qamabitti naqanee daakanii midhaaksan jechuudha. Aananii uunatan. Amma laaluun ni dandeessa.
isa kan aananii unatti kan isuma kan ammoo dhadhaan akkas laaqxee dhadhaatti naqanii jechuudha. Ammoo kana qabna isuma kan dhadhaatti naqanii akkas kun akka ganfoo ta'a. Akkasitti hojjechuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu kana qabattanii miidhagsuu dhuftanii jechuudha. Inni guddaan immoo Oromoo Gujii biratti dhugaatii aadaa qabna nuti. Dhugaatii aadaa keenya dammarraan kan hojjetamu jechuudha. Dammi kun damma argitan kana ka biqiltuu irraan uumamaan argamu jechuudha. Damma sun daadhii miti kun booka jedhama. Sun bulbula jedhama. Bifa lamaatiin hojjetama. Tokko hin bulbulama ammoo bulbulamee hojjetama. Kun immoo bookan naqan. Meeshaan ittiin dhugan sun isheen kun lakki booka ittiin dhugan kun buna ittiin nyaatan. Mudunuu jedhama. Ka buna ittiin nyaatan buna qalmaa. Buna qalmaa amma yeroo ammaatiin ka toora qabu. Amma kana qalanee aanan itti naqanee ka bishaan waliin ka aanaa waliin dhugan kun mudunuu kanaan dhugan jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Galateeffan.